caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan uummata Oromoo fi Itoophiyaa maraan baga bara haaraa 2015 nagaan geessan jedhan. Waqtiilee uumaan nu badhaaseen rooba gannaan dacheen jiidhaa simattee kan facaafannes nuuf margee ifa birraa arguuf hawwiin eegaa kan turre har'a nuuf dhugoomeera. Birraan quufaaf gabbina yoo jennu roobni haphatee dhoqqeenis qooree lagni hir'atee firrii fi aanteen laga gamaa fi gamanaa adda citee ture wal argee waqtiin haaraa mallattoo quufaa milkii fi ce'umsaan beekamu birraadha. Birraan jijjiirama bara haaraa hordofee kan dhufu aduu birraa baatuunis dacheen magariisaan badhaate ililliin daraartee firii godhachuuf yeroo itti qophooftudha. Akka dhuunfaatti akka hawaasaattii fi mootummaatti muuxannoowwan milkaa'ina hojiiwwan keenyaa kaleessaa irraa arganne qindeessinee bara haaraatti yaada haaraan ilaalcha haaraan karooraa fi mul'ata haaraan simachuun galmoota bara 2015f qabannee milkeessuuf yeroo itti hojjechaa jirrudha. Bara dabarsine qormaatilee nu mudatan hunda dandamannee injifannoowwan jajjaboo utubaa ce'umsaa guddina diinagdeen hawaasummaa fi siyaasaan itti galmeessinedha. Bara 2015ttis maddoota komii bulchiinsa gaarii furuun tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa ta'e uummata keenyaaf kennuuf hojiiwwan jalqabaman cimsanii itti fufsiisuun nageenya lammiilee kabachiisuun hudhaalee diinagdee keenya qoraa jiran dandamachuuf inisheetivoota haaraa bocuun hojiin oomisha keessoo guddisuu fi alargii dabaluu irratti tumsa hawaasa bal'aan dabaalamee xiyyeeffannoo addaan kan hojjetamu ta'a. Jijjiiramni guddinnii fi badhaadhinni biyyaa wayita dhufuu jalqabu milkaa'ina argame gufachiisuuf carraaqqiin diinota keenyaan taasifamaa jiru hedduu ta'us hin milkaa'anii. Waggoottan jijjiiramaa dabarsine keessattis qormaatilee uumamaa fi namtolcheen mudachaa turan hunda carraatti jijjiiruun injifannoon ceenee kallattii bu'uura guddina biyyaa kaa'uun imala keenya itti fufnee jirra. Baandaan murni shororkeessaa TPLF humnoota guddina biyya keenyaa hin jaallanne waliin qindaa'uun waamicha nagaa fi araara mootummaan taasifamaa fi ture cinatti dhiisuun imala keenya gufachiisuuf waraana filatee jira. Gootichi raayyaan ittisa biyya keenyaas diina qindaa'ee waraana nurratti bane gootummaan qolachuu irratti argama. Baandaa biyya diiguuf carraaqtu kaleessa gamtaan qolannee birmadummaa biyyaa akkuma kabachiifne har'as uummanni keenya gamtaan hiriirree gooticha raayyaa ittisaa keenya deeggaruun injifannoo dabalataa akka galmeessinu shakkii hin qabu. Caffeen Oromiyaas ergama bakka bu'ummaa uummataa fudhatee hojjechaa jiruun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hunda dura hojiin nageenya uummataa kabachiisuuf tarkaanfii qindaa'aa raayyaa ittisaa fi qaamolee nageenyaa waliin diina irratti fudhatamaa jiru cimsee kan deeggaru ta'uu isaa mirkaneessaa. Hojiiwwan mummeeyyii caffeef addatti kennaman kan akka seerota bu'aa qabeessummaa uummata keenyaa daraan dabalan tumuun hordoffii fi to'annoo bu'aa qabeessummaa uummataa mirkaneessan irratti xiyyeeffachuun ga'eesaa kan baatu ta'a. Dhumarrattis guyyoonni qaammee afran darbanii har'a jala bultii bara haaraa guyyaa tokkummaa irratti argamna. Iccitiin injifannoo keenyaa kaleessaas tokkummaadha. Har'as tokkummaan gaara hiyyummaa diignee badhaadhinatti ceena. Ayyaanonni uummataa tokkummaa keenya daraan kan jabeessan kan qabnurraa waliif qooduun miira obbolummaa dagaagsuun wal bira dhaabbachuun aadaa fi duudhaa keenya gadamaati. Kanaaf lammiilee hanqina roobaan hongeef saaxilaman yaadachaa waan qabnuun isaan bira dhaabbachuu fi jajjabeessuun jaalala waliif qabnu qooduun ayyaana kana kabajuu akka qabnu carraa kanaan dhaamsa koo dabarsaa. Irra deebi'uun baga bara haaraa 2015 isin ga'e jechaa barri haaraa dhufu kan nagaa gammachuu milkaa'inaa fi badhaadhinaa akka nuuf ta'u hawwiin qabun ibsa. Saadaa Abdurrahmaan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa.